Sado, sagale. Galatuma. Abbootiin amantaa keessummoon hiriyoonni Ajee yeroo fi qarree daa'imman gadda keessan karaa adda addaa ibsuun cinaa dhaabbattan hundi guyyaa har'aa akkan isin gidduutti argamuuf karaa fi bidiruunaaf ta'ee abbaa warraa koo fi abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa dhugaa amalaa fi yaadaan gargar taanus kaayyoon tokko nu godhee goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga walakkinee baga nagaattan galatoomaa. Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa gaditti Hacee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akkan biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal Obbo Nasru. मैं obsaan dhageeffadhaadha amma deemtu tana deemtee ol dhufu. Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa gaditti Hacee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akka biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal yoo ta'an isaan waliin dura ta'aa hawaasa Oromoo Neezerlaand Obbo Nasru, Obbo Abdoo Duunnoo, Daayireektara fiilmii Hacee warri kaanis galatoomaa jedha. Isinis maaf galateeffadha. Hawaasni qaamaan akkasumas yaadaan simannaa naaf gootan maqaa keetiin ammas galatoomaa jiraadhaan isin jedha. Hacee koo haqa bakka jiru osoo ani sitti hin himin beekta. Uummata si jaalatuu fi si mararfatu jidduun jira. Hacee koo ati qaamaan nu jidduudhaa dhabamtullee yaadaa fi qalbii nu keessa jirta ni jiraattas. Ati odaa keenya bifaan amalaan yaadaan gargar taanullee maqaa keetiin tokko taaneerra. Hin taane? walirraa fagaannee kunoo dugdaaf garaa taane natti dhiistee deemtaa tisoo seenaa garaan baane dhugaan kees dhokateera ukkaamsaan ukkaamamee
Aceh koo sistabee dhugaatee jira. Yoon kana siin jedhu amma namoota dhugaa kee irra ciisanii hirriba dhaban qofadha. Aceh koo ati jireenya kee ishii xiqqoo kana keessatti nutis waan ati hojjattu foondeeshinii Haacaaluu Hundeessaa karoora waggaa 5 baase keessaa faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa karoora waggaa 5 baase keessaa yaadannoo waggaa 2ffaa Aceh irratti badhaasa Haacaaluu Hundeessaatiin tokko jedhee jalqabee hojii lammaffaa rakkoon adda addaa bakka garaagaraa jiraatullee uummata dhufee akka ta'e bishaan baasuuf godina Booranaa keessatti qarshii miliyoona 16 waliin hojii jalqabee jira. Hojii guddaan bishaan bahee kanaa uummanni akka itti fayyadamu gochuuf isin yoo nu cinaa dhaabbattanii fi akkuma Aceen jedhee jirtu jedhee jirra jettanii nutis hojiiwwan jalqabnee fi jalqabuu deemnu midhiin wal qabattee dagateeti akkuma Aceen jedhee walii wajjin taanee akka milkoofnu abdii guddaan isinirraa qaba. Mul'ataa fi kaayyoo faawundeeshinii Aceh galmaan ga'uuf uummanni Aceh isin jaalatan beekumsaan humnaan qabeenyaan waan dandeessaniin akka nu cinaa dhaabbattan maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin isin gaafachaa bu'aa gumaacha keessanii piroojeektiin bishaan kanaa yoo xumuramu karaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin seenaa dhalootaaf gara hojjetanii amantanii fi yaadan akkasumas proyekti anu akan proyekti anu akan dapat kita secara Aceh itu Ya, khusus. Yo, kun sagalee yaaliitiin tokko lama sadii kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii check mic tokko kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii okay kun sagalee yaaliitii tokko lama sadii
Aceh qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundaan tokkummaa keenya haa jabeeffannuun isiniin jedha. Irraan isinii deebi'a. Har'a kan asitti wal geenye maqaa adaraa dhiigaa fi lafee Aceh qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nu duraa wareegamanii hundi keenya tokkummaa keenya haa jabeeffannuun jedhaa galatooma. Aceh hawwiin isaa inni guddaan maalinni haa deebistuuf? Tokkummaa. Aceh hawwiin isaa inni guddaan Oromoon tokko ta'ee arguudha. Hawwii isaa Oromoon hundi wal dhaggeeffatee waliif obsee wal bira dhaabbadhaa waliin hojjedhaa jedha. Gaafa wal bira dhaabamtan soofuu kaane wal bira jiraatan waliin yaadan walii galtan tokkummaa wal bira dhaabbatan. Yoos wal bira bareeda. Kaayyoo Acees galmaan deema. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akka galma gahuuf yaadaan hojiin beekumsaan waan hundaan cinaa dhaabbatan gara fuulduraas dhaabbachuuf karoorfatan hundi keessan maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jedha. Dookumentaarii Aceh kun akka xumuramee uummata bira gahuuf aarsaa guddaa gootan Dooktar Awwalii fi gareewwan isaanii hundi galatoomaa ulfaadhaan jedha. Namoonni sagantaa har'aa kanaa haala bareedaadhaan qopheessitan amma sirra deebi'ee maqaa Aceetiin galatoomaa ulfaadhaan jedha. Dhugaan Aceh akka nuuf bahu dhiigni uummataa akka bishaanii lolee akka nu dhaabbatu amantii qabdaniin waaqeffadhaa. Dhugaan ilma waaqaatiif galatoomaa. Dhugaanatti sirbaatee tokkummaa jedhus affeeraa jechuudha. Ya, baik. Kebacaran amalnya sampai ke mungkin kita kebacaran. Memang Eka menuliskan kita sifat kumman itu ya ada no Hacaaluu Hundeessaa wajib wal sini curang. Di sini sebab kita di kanan ini kau ini syasha kau. Oromo, Mali, Mali,